namni keenya akkas jaalatoo barbaade tokkoffaa duudha lammaffaa musaanii gadi ta'uudha. Usjedhi du'i jechuuf abaarsaati. Rabbi gadiinsi haa deemu jechuuf abaarsa. Tokkoffaan ammootiin munaafiqni ammootiin nama akkanaa kanniin. Baga Rabbiin ammootiin si wal nu barsiise munaafiq akka teetii tanaan. Gadaa nabiyyuu hima jirti munaafiq. Nama ammootiin garanallee fakkaatee garanallee fakkaatu. Munaafiqni bari ibidda keessatti illee ammoo fiddarkil asfalii barabbo. Mushrikaa gaditti gubataa barabbo. Akkamitti ati iccitii muslimaa fuutee garasitti ammootiin haasoyta. Nama nuun taanetti akkamitti haasoyta abboo iccitii fuutee. Bar basaastuu jedhama wanni akkanaa basaasaa. Basaasaan ammootiin basaastuun hin ajjeefama ammootiin seera shari'aa keessatti. Gaafa tokko gadaa nabi alayhi salaatu wassalaam sahaabonni duula deemtee duularraa galtee bakka tokko ammootiin qubattee teteettu basaasaan wahii dhufee keessa taa'e. Sahaabonni hin lallaafte. Waan nyaatanillee of bira dadhabanii lallaaftee jennaan achuma ammootiin oduu jaraa guuree tare rasuulli dhaqqabaa jee basaasaadha ajjeesaa jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Wayituma san dhaqqabde sahaabaan nabii kenna alayhi salaatu wassalaam. Dhiiratu dhabame silaa asirraa si galchu. Dhugaa jedhan zamana akira ammootiin lukaa ibnu lukaa jalee ilma jalee hordofa namni ka beekumsa hin qabne beekumsa malee beekame. Beekumsa takka malee ka beekame namni jala deemee hordofa feemasii godhe. Fooloo irraa deeffadha abbootiin nama akkanaa kana fooloo irraa deeffadha. Munaafiqa akkanaa kana abboo isintu leellisee matarratti baase. Nuti qaraa ammootiin hin bara. Nama ammoo islaamummaa seenuuf si dhabne malee silaa ammoo waa siin jenna turre. Waa sirratti dubbanna turre. Garuu ammoo islaamummaan teenna kabajaa qabdi akkana ammootiin suutaan deemaa jetti. Suutaan deemaa jetti kabajaa qabdi. Nama islaamummaa burseenuuf si dhabne ammoo har'a waa siin jennee sirratti ka duullu taate yeroo awwalaatu silaa kasirratti duulan. Bor namni islaamummaa hin seenu jenneeti islaamummaan akka kana nun ajajju nuti. Haala gaarii nu barsiifte islaamummaan. Waan gaarii irra nu keette islaamummaan. Waa hedduu addaan nu baafte islaamummaan adaba nu barsiifte islaamummaan. Silaa ammootiin akka teetii adaba dhabduun tun. Silaa ammootiin waa hedduu argatuu qabdi qixaata hedduu argatuudha qabdi. Nuti ammootiin wahiif si dhabne. Waa hedduu laallee si dhabne. Achi laalle fageessine nama boru islaamummaa keessa seenuuf si dhabne. Ammoo seente ammoo kaluu jirta jechaaf si dhabne. Har'arraa ammoo onlaayinitti waan islaamummaa dubbattee tokkoffaa namni ammootiin sitti ka'ee sirra si galchu waan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuy! Annan guutama haadha gogaama maqaasaadha waan isaan beeku. Ambusa naajiraa dhugaa kookii maayitti amuu bushaayimoo maannaan jettee. Taap godha. Kookii ati sirbitu kana sirba dhiistee magaalaa islaamummaa dhufuu qabda jireenya barbaada taanaan. Yesuus waaqa gooftaadha. Yesuus waaqa guutuudha. Mee maataan kudhe si dubbisaa. Waaqa wanti baay'ee waaqa ta'uu danda'a. Aboo isin itti nutti dawwalti namni isheenaan. Natti hin dawwalina naan. Na jalaa miidhamta gaarii bakka. Na jalaa miidhamta ishii. Na jalaa lubbu. See. Oh. Esse. Nara geessifni. Wayya lubbu. Ammaati hin dhufta inshallah yoo rabbi jedhe yeroo dhiyootti rabbiin si fida. Rabba akkan si ibsu abdiin qabaan wallaahi. Ani siifiyyuu kadhachaa jira akka ati dukkana sana keessaa daftee harka kee fudhattu. Dhugaadha. Kadhata koo kee asii dhabee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Maaf beektaa? Simee namni akkasiin jedhee baatee badde malee akka ati dhiyyootti deebitee hojii kee ganamaatti akka deebitu tajaajila isa dhugaa kanatti. Dhugaa akka deebitu abdii guutuun qaba. Maali namni immoo maal bakkas jedha? Maal rakkoo qaba warqoo? Maal godhe? Adabbii kee qofa. Isiras. Adabbii warra kiristaanaa naa maratanaaf warra wangeelaa weekta. Abo.
adabbii warra kiristaanaa marata yoo isaan kadhadhan nan kadhadhaa yoo isaan